Ashaamar kafuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Amma keessumaa baay'ee jaalatan jechuudha yeroo dheeraadhaaf anis foddaa televizyiinii keessa ilaalaa ture. Na biratti argamti jechuudha. Ishiin illee kadijaa haajiti. Fuuldura kanatti immoo kan argamu jechuudha singiliidha. Isa isin agarsiisuu hin danda'u. Viidiyoo biraatirraa waan baay'ee jiruuf. Booda immoo sagantaa bareedaa qabna waan ta'eef achirratti viidiyoota garaagaraa isinii marra. Asmaa wanta isiniif dhaamu barbaadu jechuudha. Boru chaayinaala zawduu jechuudha kana bira jiru isarratti viidiyoo bareedaa waan dalagnuuf isheen na biratti argamti jechuudha. Kadijaa haajiti artistiin na jaalatamtu. Aadaa bareedaa qabna jedhu. Isilleen yuutuuba haaraa jechuudha. Aadaa bareedaa qabna ka jedhu Asmaan ni beeksifatti jechuudha. Haaraa banattee waan ta'eef kanaaf dhaqxanii akka subscribe gootaniif share akka gootaniif Oromoon Oromoodhaaf akkuma lammiidhaaf jedhamu san dhaadannaa wal malee maal qabna. Kanaaf Asmaan mee wal baraa'isidha. Waliin dhaadannaa wal malee maal qabna. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota yuutuubii maqaan isaa kush kana hedduu yuutuuba ajaa'ibaatii jajjabeessaa nu wal malee homaan qabnu weellistuu Kadijaa Haajiin jedhama. Walharkaan keenya walharkaa bareedduu haa taatu nagaa isiniin jedha. Kanaafuu yuukaa chaayinaala isii dhaqxaniitiin liinkii kiyya jala isiniif kaa'aa jechuudha. Achitti daawwachuu dandeessan borumoo viidiyoo bareedaa isaa irraa maree jechuudha waa'ee waan isin irratti yuutuub ofiit irratti dalagu hedduus isin beeksisa. Achi booda sheer isinii godhaa liinkii isaa immoo asuma jalatti argattan jechuudha karaa gadii kanatti argattan. Kanaaf nu wajjin turaan affeerraa keenya zawdulleen fuuldura kanatti argama. Hiriyyaan kiyya kunis jechuudha karaa dheeraa na duukaa qaxxaamuree magaalaa Adaamaatirraa kaanee Finfinnee qaxxaamureetiin sabbataa jirra jechuudha. Galgala kana immoo qophii ajaa'ibaatu jira. Qophii ajaa'ibaa kana immoo waraabee isin biraan ga'a. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaan wajjin turaan affeerraa kiyya zawduu. Singilii laqaqaa jedhimee jechuudha. Singilii laqaqaa singilii iddilii sinqabu iddilii jaalalleen toomataan ilillii owaadii jaalatti zilzilii ciree sheeka namaa firfirii ibsii sargeen jettuu kikkilii fuudha shannee dhugdii singilii manaa simboontii yaa joggaarraa luqqibsaa misirri wayyoo akaakaakaakaakaakaakaakaak wayyoo akaakaakaakaakaakaak wayyoo. Akkana jechuudha akka artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa Zawduu Silashii nu biratti argama. Suuraa isaa isin agarsiisuu hin dandeenye booda haalli nuti waan hin tolleef jechuudha. Taaksii keessa jira. Kanaaf artistiin keenya tuni yeroo gabaabaa keessatti akka chaayinaalli isii guddatee fi bakka ga'u abdii isin irraan qaba. Maaliifuu himadhanuma bira. Hayyee jaalatamtoota kiyya kaanillee isin jaaladhaa yaa uummata qaalii kiyya haasitta haaraa xumureen bara taa'u jira. Yoo rabbi jedhee bara haaraatti gurraan isin gaha jedhee yaadu jira. Sirboota akka isin jaallattanii aadaa fi jaalalaa waa'ee seenaa hundaaf keessatti hammate isiniif dalagee gadhiisu jira. Kanaaf na simadhaa anillee isin qabaa isinis wal qabnaa. Anja aartiin ta'e sinuma qabdi yaa uummata kiyya. Kanaafuyyuu akka isin nan qaanfachiifne abdiin qaba. Isin nama biraafuu taatan kaa Oromoof saba keessaniif qofa osoo hin taane sabaaf sablammoota waan taataniif na boonsitan jedhee abdiin qaba. Turtii gaarii isiniif haa ta'u galgala gaarii jennee jedha.
Shakalo, itti dhiyadhaa